Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu bifa salphaa ta'een akkamitti akkasiin faarfannaawwan afaan Oromoo barreeffamaan jiran aappiidhaan akkamitti akkasiin argachuu dandeessan kaffaltii malee bilisaan isin agarsiisa jechuudha. Guyyaa har'aa kana aappiiwwan sadii wajjin wal isin barsiisa jechuudha. Aappiiwwan kun sadan barreeffamoota faarfannaa afaan Oromoo hedduu kan ofirratti qabatanii jiran faarfannaawwan gaabbii, faarfannaawwan durboo Maariyaam, faarfannaawwan ergamootaa, faarfannaawwan qulqullootaa, kan wareegamtootaa, kan fannoo, kan cuuphaa, kan du'aa ka'umsaa baay'ee dhagama. Kanneen kana iddoo tokkotti bifa kamiin akkasiin argachuu dandeessan jechuudha. Bifa salphaa ta'eetiin karaa sooshaal miidiyaa kanaanis gaafa faarfattan waltajjittis baatanii gaafa faarfattan jechuudha. Akka dogoggorri hin uumamneef jechuudha. Qo'annaadhaafis akkasiniif ta'uudhaaf, shaakalliidhaafis akkasiniif ta'uudhaaf aappiiwwan kana sadan wal isin barsiisa jechuudha. Gara fuulduraatti immoo jechuudha yoo isin chaayinaalii kana laayik gootan, sabskiraayib kan gootan yoo ta'e akkasuma immoo viidiyoo kana namoota hedduu bira akka qaqqabu yoo sheer gootan jechuudha. Gara fuulduraatti immoo kitaabawwan kadhannaa irraa itti kadhachuu dandeessan kanneen biraas kan sooshaal miidiyaa kanarratti pileestoor irratti karaa adda addaatiin kan gallakkifamanii jiran kan siruma immoo pileestoor irra hin jirres jechuudha. Bifa salphaatiin akkamitti akkasiin argachuu dandeessa wajjin wal isin barsiisaa jechuudha. Dabalata immoo barnoota amantaatti kan nama cimsuu danda'an aappiiwwan koorsiiwwan garaagaraa kitaabota adda addaa kan of keessaa qaban jechuudha. Viidiyoo kanatti aananii jiran isin hojjedha waan ta'eef har'aaf garuu dhimma afaan irratti xiyyeeffannee kitaabota faarfannaa wajjin wal qabatan kanan sadan kanaan wal isin barsiisaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaan isin jedha jechuudha. Jalqaba irratti mee aappiiwwan kun maal fakkaatu kan jedhu wal isin barsiisuu jechuudha. Ani egaa bilbila kiyyarraan ilaalaa isinis bilbila keessan irraatii ilaalaa deemaa na hordofaa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha aappiiwwan kana sadan jechuudha. Kan walii isin barsiisu jechuudha. Inni jalqaba faarsaa cidhaa jedha yookiin kan gaa'ilaa jechuudha. Egaa faarsaa gaa'ilaa barbaadamaadha waan ta'eef faarsaawwan gaa'ilaa iddoo tokkotti selekti ta'anii kanas keessatti aappii kana keessatti kaawwamanidha. Faaruuwwan ortodoksii jedha, barruuwwan faarfannaa jedha. Kitaabota kana sadan jechuudha. Kan hojjetee qopheesse obboleessa keenya barreessaa Abbabaa jedhama jechuudha. Asumaan egaa carraa kana fayyadamuudhaan galatoomii ulfaadhu gatii lubbuu siifaa taasisuun jedhaani ittaansuudhaan mee kallattumaan gara kitaabota kanaatti darbinee waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti faarsaa cidhaa kan jedhu kana keessa faaruuwwan akkamiitu jira kan jedhume bannee waliin ilaallu jechuudha. Gaafa bantan intarfeeyyisaa kana fakkaata yookiin immoo fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Faaruuwwan as keessaa ani beeku jira, kan nan hin beekne jira. Isinis immoo egaa kan beektan asirraa faarfachaa kan hin beekne immoo faarfannaa isaa YouTube irraa sarchi godhaa argachuu dandeessu jechuudha. Bifa salphaa ta'een fakkeenyaaf faaruuwwan as keessaa ni beeku hundi isaanii faaruu cidhaate jechuudha. Bareedanii jedha hin beeku faarfannaa kana garuu yani daraaraa birraa jedha hin beeku yoo beektan egaa isin faarfachuu dandeessanii gaa'ela gooftaan eebbisee kenneera jedha yeedaloo isaa hin beeku faarfannaa isa kanasi. Maaloo gaa'ela keenya eebbisuumaa keenya kan jedhu maaloo gaa'ela keenya eebbisuumaa keenya maaloo gaa'ela keenya eebbisuumaa keenya akkasidha jechuudha. Yeedaloon isaa isin YouTube irraa gaa'ela keenya jettanii sarchi gootanii argattu jechuudha. Yeedaloo isaa guutumatti gammanni irra baay'ee gammanni irraa gaa'ela eebbifama arganne irra jedha. Kan tokko isin godheef jedha. Kunis faaruu cidhaati. Kan Waaqayyo tokko godhe namni akkamiin gargar baasa? Kan Waaqayyo tokko godhe namni akkamiin gargar baasa? Gammadaanitoo jiraatu eebba gooftarraa argatu. Gammadaanitoo jiraatu eebba gooftarraa argatu. Daqiiqaan akkasinitti hin dheerinneef. Viidiyoo kana keessatti jechuudha hedduutu as keessa jira waan ta'eef as keessaati
faaruuwwan cidhaa guutummaatti argachuu dandeessu. Aappii isa lammaffaadhaan immoo wal sinaa barsiisu. Aappiin lammaffaan faaruu Ortodoksii Tawaahidoo jedhaa jechuudha. Erga bantaniitiin booddee faarfannaa durbuu Maariyaam jedhaa, faarfannaa ergamootaa jedhaa, kanneen kaan immoo jechuudha as jalaa argachuu dandeessu. Faarfattootas fakkeenyaaf kan Adaanee Bisiraat, kan faarfataa Ko'ee, kan Hiikaa Bultii fa'aa, kan Biraanuu fa'aa fakkeenyaaf faarfattoota jiran keessaatii kan selektee'ee fudhatamedha. Kanneen kana egaa as keessaatii isin ilaaltanii faarfannaawwan dandeessa wajjin wal qabsiisuudhaan faarfannaa kana asirraa shaakaluu faarfachuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo keessan akka isin jalaa hin gubneef gara aappii sadaffaatti sanaa dabarsuu jechuudha. Aappii sadaffaan barruu faarfannaa jedha. Akkuma asirraa argitanii kunis faarfannaa ayyaana cuuphaa qabaa kophaatti jechuudha. Yoo bantan immoo achi jala faaruuwwan ayyaana cuuphatii wal qabatan jechuudha kan isin as jalatti argattan jechuudha. Akkasumallee as jalatti deebi'ee faaruu dhaloota gooftaa jedha. Faaruu ayyaana fannoo yookiin immoo ayyaana masqalaa as jala argattu. Faaruu bara haaraa itti deemaa jirra. Qophaa'asuma jalaatiin shaakaltan jechuudha. As keessa jechuudha. Faaruuwwan bara haaraa as keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan garramuun faarfatee ni faarfannaa. Gammaanirraa ni faarfannaa. Gammaanirraa bara haaraa kanaan gooftaan nu gaa'eeraa. Bara haaraa kanaan gooftaan nu gaa'eeraa. Ni faarfannaa inni bara darbee ni faarfannaa nu haa gaa'u jennee. Ni faarfannaa kottaa murteeffannaa. Ni faarfannaa nu haa gaa'u jennee jedhee kan faarfatedha jechuudha. Lubbuu isaa Waaqayyo mirga qulqullootaa boqochiisu faarfannaawwan bara haaraa, faarfannaa ayyaana Hosaayinaa, faarfannaa dhageenya durbuu Maariyaam, faarfannaa du'aa ka'umsa gooftaa, faarfannaa qulqullootaa, faaruu cidhaa kan biraa dabalataan kan achi hin jirre as jalaa argachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma faarfannaa sagantaa baniinsaa fi cufiinsaa, faarfannaa wal jalaa qabiinsaa, faaruu ergamootaa, faaruu qalbii jijjiirrannaa yookiin kan gaabbii. Amma gaabbii keessa jirra keessumattuu jechuudha. Kan haadha keenya durbuu Maariyaam ayyaana filsataa keessa jirra waan ta'eef as jalaa argattan. Faarfannaa mana kiristaanaa keenya faaruu yeroo hunda faarfatamu daangaa kan hin qabne immoo as jalaatti argattu jechuudha. Walumaa galatti aappiiwwan kan sadan duraati jechuudha. Faarfannaa mana kiristaanaa keenya keessatti afaan Oromoodhaan bahan hedduu isaanii as keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa gabaabbinaatiin erga namni ol isin barsiisee kana caala immoo isin qo'attanii bira ga'uu dandeessu. Akkamitti aappiiwwan kana sadan iddoo tokkotti argachuu dandeenya kan jedhu bifa salphaadhaan isin hubachiisu. Jalqaba irratti jechuudha namni hundumtuu bilbila isaarraatii pileestoorii ni qaba waan ta'eef pileestoorii irra seentan jechuudha. Pileestoorii irra seentan. Erga pileestoorii irra seentaniin booddee waan ani jedhee barreessu ana faana barreessitan. As gubbaa kanarratti jechuudha iddoo kanatti dhuftaniitu maal jettanii barreessitu barruu faarfannaa jettanii barreessitu. Barruu faarfannaa gaafa jettan akkana jedhee isinii fida jechuudha. Isaan booddee kun jalqaba irratti isinii fideetu jira jechuudha. Isa kana buufattan jechuudha. Daawulood godhattan bilbila keessan irratti kana. Lammaffaan immoo kun faarsaa Ortodoksii Tawaahidoo kan jalqaba isinii jedhe isa kana. Ittaan sudaan immoo faarfannaa cidhaa kan isa kana. Kanneen kana sadan faaruudhaan kan wal qabatan waan ta'aniif jechuudha. Isa kanaan faarfannaadhaan buufachuu ni dandeessan jechuudha gabaabaatti. Lakkii dadhabbii kana hundaa hin deemu kan jettan yoo ta'e immoo jechuudha. Karaa toora telegiraamii kiyyaa irra isiniif ka'a. Kanaafuu telegiraamii kiyya jala seentanii salphaatti sadassaan iddoo tokkotti buufachuu dandeessu jechuudha. Innis telegiraamii irra erga galtaniin booddee barsiisaa Dajanee jettanii barreessitu. Kunoo akkaataan ani barreessuun barsiisaa Dajanee jettanii erga barreessitaniin booddee lamatu isiniif dhufa jechuudha. Tokko chaayinaaliidha, tokko guruuppiidha. Lamaan keessayyuu isiniif hanqaa asirraa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Asumaan chaayinaalii kana jooyin yoo gootanii itti fayyadamtan bu'aa guddaa irraa argachuu dandeessu. Barnootawwan adda addaa fi gara fuulduraattis jechuudha kadhannaawwan isin bifa salphaa ta'een hin argan asirratti akka argachuu dandeessanitti isiniif kan qopheessa waan ta'eef jechuudha. Jooyin gochuudhaan hordofaa. Barnoota keenyaarraa asumaan gabaabsina. Barnoota keenya guyyaarraa kana keessa bu'aa gaarii akka argattan abdiin qaba. Subscribe godhaa.
laayik gochuun dagatina sheer godha qophii kan biraadhaan hanga walitti deemnutti immoo nagaadhaan naa tura guddaa galatooma. Sibhaate Lexaafer.